waaqayyo gooftaa maal agarsiistata obboon bisaa miti isin obboon bisaa madha isin eeyyee dogoggorreen obboon bisaa madha isin miti inni mucaa koo fuudhe yaa waaqayyooti maaliif daandiin irra deemu hundumaa rakkoodhaan guuttati kufuu gufaataan maaliif daandii koo cufte moo waa'een koo dhugumaan sittin argamu amma immoo kara bulchaasa jedhan kana akkatti bahee galuu dhabaan jira maala waaqayyooti kan akka ta'u sumatu godhe moo fedhuma keetii ati narra dabarsa amma bulchaasa jedhan kana dhiifa gaafadhamu akkaman godha mucaan koo eessa jirti mucaa koo dhala koo naa kenna maaloo dhala koo naa kenna eeyyee biqiloota sin yaadadha kana mobaayil filatti ergeerraa aafaachu gargaraarraa mucaa koo naa fida mucaa koo ismaan makkana fuudhe mucaa koo naa fida garuu mucaa koo naa fida amma yoom ka'e mana galee mucaa koo naa fida wanti nuti jiru fakkaata mucaa koo naa fida kanaaf darbee deemuu qaba mucaa koo naa fida mucaa koo naa fida mucaa koo barbaadani mucaa koo naa fida umriin ishee iyyuu dheeraa dhaabbe kun utuun maqaa ishee kaatu mul'atu. Isayyuu bareedina kanaan ejji kee aboo maal gochuu bareedina ishee ilaaltee mucaan nama kaayyoo qabuudhaa jedhanii hin gadda jettee maalamni. Kalandariin irra diimaadha. Kottu irra hojiin hin jiru. Qoosati immoo ganaan hojii baay'een qaba kalandarii maaliif cufaa ta'e? achis garuu kottume Tole kaasammoo. Akkam nagaa kee jirtee amanii? Akkam? Nama iddoo kana siif qabne. allas taayin qabu gaa allas taayin qabu Saayii qabamu. wal barra jireeni kan si waamsise ani maqaan koo Bulchaan jedhama hiriyaa Kirubeelidha. Kirubeel seenaa kee baay'ee isaanitti wajjiniin haasa'aa turre ta'us waan baay'eedhaan akkas dinqisiifataa ture isatti maan ture maaliif bara kana keessa durboonni mana namaa keessaa keessumaa wayyaa miicanii jiruuf jireenya isaanii kaayyoo horatanii geggeessuun baay'ee tulfaata nama akkasiis bara kana hin jiru. Kanaaf akkam baay'ee si dinqisiifadhu na godhe. Kana biraan immoo ati mucaama baay'ee guddinaaf sadarkaa olaanaa irra jirtudha. Hararra dhaabbatanii namoonni borii isaanii ilaalanii borii isaanii tilmaamuun nama rakkisu. Dhugaa baay'ee si dinqisiifadheera. Maqaa koo moo beekta jedhee man yaada. Yoon beektu ta'es Dibooraan jedhama. Garuu guddaa galatoomne ammatti jettee gahuu yoon baadhise guddaa galatoomne. Dhugaa dubbachuu fi ati nama jabduudha dhugaa. Ani baay'ee kan si ajaa'ibsiifadhu kana dura yeroo waaqayyo sitti meeram nama jabduudha. Guyyaan irraa amma guyyaa maarraati. Guyyaan borii nuuf guyyaa kan biraadha. Kanaaf iyyuu carraaqqii kee tattaaffii kee naabiliin siin jedha. Kana booddee immoo akkuma inni sitti hime Iriyaan baay'ee jaalladhu inni anaaf Iriyaa isaan baay'ee jaalladha. Kana booddee immoo anis obboleessa keetii innis obboleessa keetii wanta nu mari'achuu barbaaddu wanta rakkina kee illee nutti himattee wanta dandeenyuun si bukkee akka dhaabbannuu fi nu mariisiisuu aan irraanfatini. Kanaaf iyyuu kana booddee akka obboleessa keetii nu ilaali. Guddaa ulfaadhaa dhugaan akkasitti sin eegne obbolummaa keessan immoo fudhadheera. Guddaa galatooma. Kiroo atis isheen barsiisuu keetiif baay'ee galatoomii. Atis immoo hiriyummaa ansirraa barbaade kabajjee fudhachuu keetiif baay'ee galatoomii. Kana booda garuu akka hiriyaa kee Kirootti akka obboleessa keessa qabdutti akkanaan na ilaaltuun barbaada. Wanta rakkattee anas ta'e Kiroon tokkodha. Wanta adda nu baasu hin jiru. Baasii nutti haasa'ii rakkoo keetti siif hirmanna amma dandeenyu jechuudha. Namni sitti hin jiru amma dandeettii keenya wantoota ati rakkattuun si bukkee dhaabbannaati. Ishee kana immoo qabaddooti obboleessa kee yeroo galtu na dhaggeeffadhu kaa obboleessa keetiif ittiin laaqana qopheessita waan biraa miti waan baay'ee miti. Isin didini utuu inni na olaatee moo harka isaa wajjiniin kutee fudhadhan ture birriidhaan qoqqoosaa jiru birriirratti. Oodibo. Aha
ati akkasii jechuun obbolummaa keenya sammaa isaa turreetti namannee jechuudha. Obbolummaa keenyatti namannee jechuudha mati. Maali irraa fudhatu utuu ana ta'e yoona harka isaa wajjin qabxan goree fudhadhee keessa gaadhi fiigaa sokkeera maaliif qarshiidha? Qarshii dalaataa jira. Kottu nyaata. Hawwati dhiboo. Fishi gaaddi jettaniiti haa ta'u. Obbolummaa keenya amantee fudhatee taa'aa jechuudha. Thank you. Baay'inoo kan biraa immoo wanti sitti himuu barbaade ture tokko maal seete obboleessa kee firiitii nu barsiisi. Amma danda'ame kunis carraaqqee mataa keenyaatiin wantuma ta'e hojii salphaallee haa ta'u guyyaatti qarshii tokko qarshii lama namni nama laatu gatiin jirree fi waan manni itti yaada isaa eeggatee birrii tokko birrii lama irraa argatu hojii wayii barbaannee fi keessa galchee anummaa bulchaanii jechuudha. Kanaaf iyyuu firiitii wal barsiisisaa wajjinis wal baruu barbaannaati. Innis obboleessa keenyadha obboleettii keenya akkuma taate. Ishi rakkoon qabu. Atau bakka anoo dhugaa mako isin jechaan ture har'a boqonnaa fudhadhu har'a hojiin kee akkamitti akka dadhabsiisaa ta'e ilaaluuf jedhee jechuudha. Amma miin ulfaata boon salphataa jedhee ganama kaasee mana koo nan miiccadhee uffata koo nan miiccadhee wanta sirrachuu qabu hundumaa nan sirreessadhee hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii kana fakkaatu sanummaa akka keetutuun hojjedheera immoo nama ajaa'ibu. Wanti tokko na mijachuu hin dandeenye garuu hojii baay'ee ulfaataadha dhugaa. Jabina ajaa'ibaa qabdan siin jedhe. Kanaaf yoo har'a boqonnaa fudhadhu hojjedheera gatiin ta'eef boqonnaa fudhadhu obboleessa kee wajjin illee gadiitii laaqana hojjedhaati yeroo gaarii dabarsa. Kanaaf har'a guyyaa boqonnaa keetii obboleessa kee wajjin gadiitiin wanta gochuu qabdan godhaati yeroo waliin dabarsa. Anillee akkasittiin eegne garuu guddaa eebbifamii rakkoon qabu baqa. Haa ta'u homaa miti noormaalidha. Haa ta'u nagaan galii har'a guyyaa boqonnaa keetii obboleessa keessan ammoo akka daftee nu barsiistu abdiin qaba. Rakkoon qabu baqa guddaa galatoomaa iddoo nagaa oolaa jira baqa nan gala. Waan hodhaadhichi? Arichi baay'ee ulfaataa. Gubbee mataa na tarsaasuu fachaa. Afachuu Barbaadu? gurbattiin deemee barbaada. Barbaada? Seexana hooti. Guyyaa keessi haaluma namaa bahu fi fayyadamtamni akka oolmaa gaarii nuyi kennee kana nan gadaman iddoo nagaa yoo oolle jaalannu iddoo dubbii maal si Maal hojjetta tasiiti? Maalana jedhare anoo warroo boqonnaa maydheetan as taa'eera. Maalna irra hojii dhiistee akkamittiin dhufteeti? Jiru? Har'aa hojiin boqonnaadha. Atiituma ta'ee yoo akka kanatti maaliif of dagattee teessa? Nama wajjin akka walaltee jirtu beektamin manaan bahiinsiin hin jenneen? Maaliif manaa baate manuma teessuun qo'attuu guyyaa boqonnaa ta'e hin dubbistu? Lakki manoo kophaas manumatti na dabbareennaan gad ba'ee ba'u asitti seenyu dhufaa jedhee mana. Lakki amma akkoo ati qobaakii kana nama wajjin waloleen jiraate mini? Maal yoo ta'e eenyutu asitti dhufu? Maaliif amma tu qobaakii kana asitti argeeti gurbichoo namni namaan ilu amma siin ilu si loleera waan ta'eef. Maal goota amma qobaa keessattuu si arge? Mee amma sadhiisiiti waan ta'e yaadee jira. Utuma waan ta'e wayii yaaduu dhufte ati iyyuu. Maal immoo yaaddesti abbaa yaada? Abbaa yaada jettee maaliin yaade beektaa? Maaliif ati qofaa kee jireenya kana dhiibdaa maaliif qofaa ishee obboleettiin koo dadhabdee jedhee yaadaa ture beektaa? Innis yooni hojii barumsaa kana biratti faata ta'u hojjechaa isinis gargaaree jireenya kana walumaan dhimne yoo jedhee yaade beektaa? Maal sitti fakkaata? Sitti kaasuun moo nan sodaadhe na hartaa laataa barumsa irratti qoosaan beektu waanta ta'eeti na hartaa laataa faayidanii sodaachaa ture garuu har'a immoo sitti baasuuf dirqame. Maal sitti fakkaata? Yaaduun keellee gaariidha. Waan gaarii yaadde garuu mucaan biraa hojjedhu tokkos utuma inni baratu hojiin tunni baratu barbaannaaf naan jechaa ture. Isaanii wajjin geessetu wal si barsiise maal sitti fakkaata? Maaliif daree maalo? Waliin isin barsiisa. Ani hojii waan barbaadeetu wanta barbaadeetu haa ta'u hojjedhan. Amma immoo hojiitti qabamtee barumsa kee irraa kaatatuun maaleessa lakki xiyyeeffachaa. Waan akkasiin jiru barumsa naanna kana ol guyyaa tokko garuu hojii ma hojjedhee maasii wajjin hojii si gargaaruu man barbaade. Bakka mucichi ijoollitti wajjin geessee wal isin barsiisa. Galatoomii. Ati jechuudha ataadha kootii bakka haadha konaan kootii.
bakka abbaa konaaf buute, bakka obboleettii hangafa naaf buute, waan hunda konaaf taate, bakka obboleessa konaaf buute, bakka hiriyaa konaaf buute, hundumaa koo taate na guddisaa jirta, na jiraachisaa jirta. Akkan abbaa dhabee akkanaa dhabellee na dagachiiste kan jireenya gaarii tokko jiraadhu na gochaa jirta. Baay'ee mansi jaalladha naa jiraadhu obboleettii. Atillee naa jiraadhu dhugaa. Obboleessa akka kee qabaachuu kootti baay'een gammada. Anillee dhugaa rabbii baay'ee na boonsa. Qabaachuun addunyaa kanarraa hammam akkan gammachuu qabu beektaa ataamilee kunaaf taate. Anillee dhugaa baay'een itti gammada. Siisi qabaachuu kootti obboleessa quxxusoo akkasii qabaachuu kootti baay'een gammada. Umurii dheeraa naa jiraadhu. Guyyaa tokko immoo kaampaanii guddaa wayii qabaannee baradhee jijjiirame jechuudha. Isinis jijjiiree jireenya bareedaa ta'e wayii keessatti akkati ajajjii yookaan hooggantuu kaampaanii sanaadhaas si gochuun koo waan bakkee adii jirudha. Naa jiraadhu dhugaa. Achi naaf ka'e. Deemnu? Ka'imee silaayyuu gallee birrii silaa iddoo mucaan hojjedhu naa laatan tokkoon laaqana godhanna. Birrii laatamu? Eeni.